كتاب صيام كتاب صومنا شرط صومن رمضان والجبون أفوري إسين تقفان إسلام لما فان بالغ تكابلوغ سالفتو سدفان أيلي أفرفان صومنو دنديو فرائني يوكا أركاني صومنا واني إراها فينسي هنجر أفوري إسين تقفان قيا هند أدوهم برين نيتو برو نن صومنا يادو لما فان نياتا ديسو سدفان لغاتي ديسو أفرفان beeratti ida'amuu dhiisu shanaffaan beeka'aan haqqisuu dhiisu takkaa irraa if qabu wanni soomana balleessu waa hudhan isiin tokkoffaan waan beeka'aan garaa seenu yoo hancufa isaa qulqulluu taate malee lammaffaan takkaa mataa seenu sadaffaan qaawa lamaan jalaatin waa seenu afraffaan beeka'aa haqqisu shanaffaan beeka'aa qaawa dhala'atti ida'amu jahaffa dhala qaqqabatu'uun bishaan dhiiraa irraa bayu torbaffaan dhiigni aada'aa itti dhufu saddeeteeffaan dhalti dhala'atti dhufu saylaffaan maraatu kurnaffaan kafaru soomana keessa waa sadii ni barbaadama isaan tokkoffaan hoggaa aduun seente dafanii faxaru yookaa waa nyaatanii dhugu lammaffaan hiraabbatu gara bariisa'aa achi dhiyeessu sadaffaan waan hamtuu dubbatuu dhiisu guyyaa shan soomanuun haraami yookaa ni dhoowwama isaan tokkoffa'aa fi lammaffaan iida lamaani fi sadaffaan afraffaan shanaffaan guyyaa sadeen iida arafa'aa boodati guyyaa shakki'ii soomanuun ni dhoowwama yoo guyyaa inni soomanuu aadaa godhateen walgaxxaman malee akka guyyaan shakki'ii guyyaa isniinaa kan inni soomanuu aadaa godhate dhufu'u guyyaan shakki'ii soddommeeysoo shacbaanaa baatii ramadaana duraa kan namni soomana moo soomanaa mitii shakku akkasuma baatii shacbaanaa wal akkaa boodaa soomanuun haraami yoo wal akkaa duraatin walitti dhaabe malee namni guyyaa ramadaanaa beeka'aa jaartii isatti ida'ame qadaa baasu'uu fi kaffaaraa guddo'ootu irratti wajaba yakki yookaa kaffaaraan gabra islaamaa bilisoomsu yoo dhabe baatii lama wal faana soomanuu yoo dhabe miskiina 60 miskiina
takka deegaa jahatama nyaata habala lama lama kennu. Namni odoo qadaan soomanaa irra jiruu du'e horii inni irraa du'erraa guyyaa hundarraa kabala lama miskiinaa kennan. Heerri kun heera nama uzrii malee faxareeti takka uzriin faxaree eega qadaa baasu irraa mijjeeffatee du'eeti. Tanaaf jecha namni uzriin faxaree odoo qada'arraa hin mijjeeffatin du'e homaa irratti hin jiran. Namni dulloomee soomanuu dadhabe soomana dhiiseti habala lama guyya'arraa miskiinaa kenna dilii yookaa cubbuu hin qabu. Isiin ulfaati fi tan hoosiftu yoo soomanaan miidhamnaa sodaatan faxaraniiti qadaa baasanii kaffaaraa hin qaban. Yoommoo ilmoo isaa lamaanirratti sodaatan ni furanii haa tayuu qada'aa fi kaffaaraa baasan. Guyyaa hundarraa habala lama. Haballi lama muddii je'amaa. Muddiin takka waan garaama 600 dhiyaatu. Namni dhukkubsatuu fi namni safara dheeraa deemu fureeti qadaa baasa. Soomana sunna'aa guyyaa isniinatii fi khamisaa guyyaa sadeeteysaa baatii arafa'aati fi sayleeysaa isi'ii yoo nama hajjii godhu'utti jiruuf taate malee. Ammallee kurneeysaa baatii ashuura'aa sayleeysaa isi'ii guyyoota adii guyyoota gurraacha guyyaa 6 shawwaalarraa soomanuun ni barbaadama. Guyyoonni adiin sadeessa'aa fi afreessa'aa fi shaneeysaa baatii hundaati. Guyyoonni gurraachi baatii hundarraa guyyaa 3 boodati. Irra caalan soomanaa guyyaa tokko soomananii guyyaa tokko furu. Kutaa masjida keessa taa'uudha al-i'tikaaf. I'tikaafni masjida keessa taa'un sunnaa ni barbaadama. Inni sharxii 2 qaba. Sun tokkoffaan nan taa'aa niyyatu'uu fi lammaffaan masjida keessa taa'u. Yoo guyyaa tokkoffaa masjida keessa taa'un narratti haa jiraatu je'ee nazaree if qabsiise yeroo if qabsiise san keessa masjidaa bayuun qabu. Yoo hammaama seenuu yookaa sagaraa seenuu baye malee takka uzrii akka haydii takka dhiinni aada'aa yookaa dhukkuba masjida keessa taa'uu isa dhoowwuuf taate malee masjidaa bayuun qabu. Yoo odoo i'tikaafatti jiruu beeratti ida'ame i'tikaafni isaa duraa badee jalaa jalqaba.